Listen, above the labui. Lecho, what is wrong? Hi. Lecho Manatim. Nada man nyom one practical chini. Sorry general. One practical leto tamadu akasi mira ke sakal tubega garu makasti agal tubimiti. Laman nyom above the la malsi ago mansi. Sitan debian. Orgo Dala mira ke sagalchi. La mira ke sagalchi. Kosa wandar bedar be anunan kaba mada. Wandar bedar be yora amma lagi fata abab dalla waya fata daga ci sumalin demu ta bacci sende ma banana gaban ku fadde turki de natiya ani agesa mucaan kun guyyaa tokko intala oromoo tokkotti bishaan qabeeran jedhe dhaggeeffadhu kan seettaati madaatu gaafatte sooshaal miidiyaa kana irratti madaa feemasootaatu gaafatte madaa nama keessaan baane qaba hundinuu waan si boochisu qofaa waan garaa si hammeessu mucaan kun kaleessa intala oromoo tokko bishaan itti qabeera rakkoon qabu anyaatu hin kenninu namni biraa kennaa jira anyaatu illee hin jenne bara akka bineensa adamsa nuti na adamsanii amma gurbaan gadda biyya kana keessatti dhalataan naannoo jimmaatti gurbaan gadda biyya kana keessatti ani manaa kimii galche gurbaa yeroon turkii dhaqu na arrabsaa ture keessaa tokko mucaan amma an manaa kimii galchee birrii miiliyoona tokkoof 367 walitti qabee fi ana bira jiru kun dhagay miiliyoona tokko 367 ana bira jiru kun birriinsa kanan harka kiyyaa mooqa hojjedhee kuno ragaadhaa olii sagal sala guyyaa lama hin geenye miti mucaan manaa kimii galuun guyyaa sadii dhalaa kuno dhalaa gurbaan kun argatanii kun bishaan lafaadha inni kuno mooqa jechuudha mooqa akkasitti agartanii mooqatu jedhamaadha akka inni guranne gurbaan kun nama yeroon turkii dhaqu dhalataa naannoo kooti yeroon turkii dhaqu ni kijibaa soban dhukkufanne mubaarak jedhee natti dulaa ture isa Itoophiyaadhaa Dubaayin fidee ana rabbiin kayroodhaan naanneessee Dubaayin na fidee anaaf isa walitti fidee isas dhukkubsee ana fayyisee fayyuunsaas birrii argachuunsaas mooqa dhuguunsaas rabbiin ana harka godhee mana koo baatamee dhufee taa'aa bulee isaa wajjin mooqa mooqee fi obaasee manaa kimii galchi kana maal jetta ragaan moo barbaaddu ta'e ilaa kunola ina manta nu qaayidaan keessa ilaa kuno ilaala dubbii rabbii diimansiniin jedhe wallaahi of jajaan jiruun dubbii rabbii kun isa moo isaa miti kun isa moo isaa miti ragaan sin agarsiisaafadhi ammallee sagaleen kee dhageettee arganne jechuudha ammallee yaada argannee bakka hin ciisu hin qabu cinaa jechisiisu hin qabu argitee dubbisi afaan sarraa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mube gaafate dhukkufattee gara turkii deemtu si arrabseen ture dhiifama naa godhi jedhee dhiifama kan inni naa gaafatedha utuun dhiifama isaan argin du'ee oolle garoo mallee dhiifama hin gooneef hayyee ba'ee jilbeeffatee boo'ee viidiyoo hojjetee gaabbeera nama kaleessa dhukkuba isaatti qoose rabbi dawaanaa godhe jedhee dhiifama nan gaafattaanan abadan dhiifama mube agarteera mube rabbi walitti nama deebisini amma warra koomentiitillee mubeellee uduma oromoo waan jette hudduu yoo haqaa guddifte waa udaantu dhufa jedhan uduma tapha guddifne tapha keessatti waan siriyaasiitti dhufe beekta waan qalbii namaa nama cabsu tu dhufe jechuudha namni ilmi namaa rakkatee waan argin dhibameen argin asillee hin jiru oromoon waan jette qur'aan rabbii waan jedhe aljazaa'u lihisaani illa lihisaan argite fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan kanaaf jazaan tokko addunyaan kuni rotteetiidha beektaa kanaaf mubee kiyya rabbiif jecha akkuma dura dhiiftee dhiisi warra koomentii abba abdallaa miira keessa gale ka jettan nu baay'ee taphattu jirra ani haadha faaxe yoo taate mataa kiyyarra na jirti ni jaaladhaani ni kabajaani
nama isin jaalattu ni jaaladha saree maa isin yoon kabaji jette ni kabaja tuni by the way nu wanni nu jiru wannan mana mubarak walitti tabannu boota hundatti wal arginu hin qoosna jecho kanaaf mubarakin akka jaalatu tara babdallah nanya mubarakin akka jaalatu akka ittiin qoosu والله بالله تالله اصلي في ريدي هاga sitti dhaqee mubarakin akka ilmoo diqootitti waliin qoosa jecho akka mubarakin qoosu akka mubarakin jaaladhu namni na tolche haadha faaxeeti wallahi billahi dhugaa isin hima maal jennaan rakkinna keessa dabarte akkasuma atillee baay'ee galatoomi nama jazaan daganne nama rakkinna isaan daganne jaartii gaaf dheenga damu takka ababdala dis bakka dubbiya gabaa su abra keessa galchina biyya lafaarra jiraadhe nama galata nama hin daganne akka haadha baate keessattuu dubartii keessa dubartii raani itaan anama maal godhe beekta namichi mabruk mubarak waasii hima waasii obbaasa ijaazaan qabaadhamu ijaazaan qabaga alhamdulillah ya rabbiin jechuudha janazaa wallahi samira bilbilaani ayee dubbadhushi samira nambar isaa ni qaba nambar isii wanni siin jedhu namitti dheengadda silkii itti qabee kunoo jaartii tanatu na guddisee maal jedhe ana laal barandaa ciisu namittiin sumaalee barandaa na keessaa na fuutee isii yoo san miliyoona turte konteena meeshaa fiddi chaayinaa irraa warri faamiliin kiyya nagatee na biraa galee zabanyaa balbarri isii eeguuf ta'ee amata 20 bira taa'e amma isiin kassartee anaa rabbii waa naa kenne suuqii banee fi ka rabbiin naa shaahida kana ka dhugu ka dhumaa naa haa godhu wallahi suuqii banee fi dhibee isiitiif rakkinna isiitiif jiruu isii kiraa manaa isii ana baasa isiin biliyoonara turte dura amma hin kassarte rabbiin beekta addunyaan tun rotteetiidha hadha rabbii waa naa kenne isii suuqii baneef hospitaala isiitiif jiruu isiitiif waa hunda har'a ilmoolleen dhalle ilmoo takkallee qabdu isiin hin heerumnellee wallahi na gargaare jaartii si mul'isisan akkas namni yoo galata rabbii fadha kaleessa isii yoo tolchitu hadha amiinituu kana naa deeba jettee hin tolchine rabbiif jecha tolcheechu nama rabbiif jecha waa sii godhe yaadadhu kabaji namnummaan kun yoo afaanin argitee yoo afaan gaarii itti dhattee waa siin jedhu nama waan gaarii siin deebine jira nama ebalu boru waa ta'an beenne sii jira amma mubaarak yoo gaafa san si gargaaru akka ati har'a nama taatee yookaan uf dandeettee dhaabattu hin seene kunoo taate nama hedduutu mallee galata dhabe nama hedduutu si arrabselle kanaaf anyway ati haadha faatee dubartii oromoo keessaa example irraa fudhatan malee akkuma dhugaa haadha faatee siin jedhan ati hayyittii dhallee waa dandeettuu dhallee waa hunda rabbiin si haa dandeessisu waliin jirraa addunyaa akiraallee haga rabbii wal bira nu jiraachise haga miidiyaa kun jiru waliin jirraa rabbii warra argitee ka akiraaf addunyaallee fuula kana walitti hin jijjiiratin rabbi nu haa godhu warri koomentiillee anaa mubaarak jechuun akka waa walirra dhalanneeti urga gaafa baradheeti keessaan naa bilbila hin bilbilaa fi waliin taphanna hin arrabsa na arrabsa asli yookaan umriin kiyyaaf ka isaa waluma qixxana fakkaate ati faatee baala geedha ka erkootti kudi qaala baala gummaa isaa isa beekta kootu bilookii nyaadha kootu jaalatan jarra kanaa kun hin jaalatan waan akkanaa mujaattii bidda qabsiinnen dennuu dhiisi bira jirru booddee so kanaaf wanni amma isiillee dandeetti yoo barbaadde ciisii sirbii yoo barbaadde mataan dhaabadhu fata jedhi gadi si waliin jirra Oi doktor, carraa namaa kennuun hin jiru isin biratti. Salaam alaikum. Carraa isin hin kennine hayyoo hobbaafnee irra nu galatooma. Abdallah galatooma hin bu'ina isin hundu. Doktor akkam? Marqi bilaafiya.
Maqaa nyaataan wallahi nama jool bushaan irra dhiifama. Bilaa fi asiniin jedhe waan ofii akkam jirtu fayyaa keessan hundi keessanuu. Jira wallahi galata rabbi alhamdulillah sabti ana. Dura hayyaama barbaachisaa dhimma sana asitti dubbadhu moo adiisimuu beellee argadheera waan ta'eef. Dubbadhu waan dubbachuuf hidhi rakkoon qabu manni keessan. Doktor dhimma sii barreessa argite dhimma obboleettii teena leemman sanyii waaqoo guutuu dhimma san irratti mana wayii ilaallee hagoonu jedhaa jirra. So maal namni kun sultaan isa Abba Abdalla qaalii koo anaa jiraas. maaliin maqaa baddalatti an eessa badda jedhaara wallahi eessuma baddeedha namni kun. Maqaan jijjiirate. Amoo maa badde? Inuma jira Abba Abdalla maa garas illee walumaa koo qabna naafis naaf jira lafarratti illee rakkoon qabu. Ay. Galatoota. Madeen abbo haaye. Doktor maal jette doktor nyaataa jira waan saniif. Eessaan doktora jettaarree rabbi jedhi sultaan. Eessaan doktorummaatti argama. Mee rabbi sodaadha. Taayitolii namni namaa qabu kennaafi malee doktor eessaa maal barate? Uduraan isaatu qonnaa godheen beeku. OM Abba Abdalla doktora. Erga kaaftee dhiifama naa godhi tokkoffaa dhimma gargaarsaa keessaa guutummaan guututti baheen jira. Baatee yeroodhaaf. Okay. Amma rabbii fana karaa kennee miidiyaa mataa kootii dhaabbadhee. Achirra qarqarre. Miidiyaa nan bana. Miidiyaa gargaarsaa yoo rabbi jedhe nan bana nan milkeessa. Inshaallah. Gese sagalee uummataa ta'uun anaa miti ilmoon koo rakkataaf sagaleen ta'a maal rabbiin akkanii nama gargaaruuf nabiyyiina gochuu qaba. No. Galee. Yeah. Inshaallah. Sababni kana ammoo Dubaayeen keessatti akkuma nama kottaa sappoorti nu godhaati miidiyaa tokko mootummaan naa eeyyame sappoorti nu godhaa jennaan warradha na jala deemee mubee abaluu dhukkufate mubee abaluu tokko ta'e jaalaan jedhu kuni akka miidiyaa koon eebbisiifanne dhiisiti na qabsiisuudhaa jenna rabbi na baase eessatti Dubaayee kana keessatti miidiyaa eeyyama mootummaa miidiyaa mootummaan Dubaayee hin beenne nurratti banuuf jedhanii himata irratti bananii rabbi na hambise jala na baase. Oromoon miiliyoonotaan Dubaayee keessa jirtu kan namni waraqaa luukii lama katabee biyyatti kitaaba eebbisiisaa ban jennaan gandaaf gooxiidhaan yaatee eebbisiiftu miidiyaa namni rakkataa irratti gargaaramu mootummaan Itoophiyaa na eeyyameera adaraa bor dhukkubaan walitti dhufuun mala ongeedhaan walitti dhufuun mala adaraa miidiyaa kanaan qabnu jennaan zorballaan jedhani anis guyyaa gaafsaa zorbaliin jedhe koyetittan dawwale biyyaa bittiin faa jirta miti ati. Yes. Salaam alaikum nawaami hunda jala ndubbanna waan hunda jala ini manneen miidiyaa tokko gadhaabaa maqaadhaan kan kuwaa ta'u ummata Oromoodhaaf kennama aadaaf turizimiin Oromiyaa warri biyya keessa hundi si gargaarra gadhaabaa lafa sinii kenna Finfinnee keessa abshir jedhanii ijoollee barateetti funaannee mootummaa bira waraqaa galfannee waa hunda fixannaa galatooman warri mootummaa waan gadhaabdan uumama kompiitara tokko illee fidaati nus sin gargaarra jennaan dawwaladhe jara abbitti yoo jiraatti kottu olgate seenaan isin gaafata warran isinii dawwale taa'een maqaa keessa waamaa seenaadhaan itti gaafatama taatu nama du'uufis hongee wama bakka sagalee gara kootiin dhaabate kana itti gaafatamaan isin ta'a jechuudha. Abbitti maal wayya rabbii jedhi miidiyaa wayii gadhaabne mootummaan nu eeyyamee jira. Isin birattis waa namni dhufee eebbisiifata kun immoo kan ummataati mii rabbii jedhaati miidiyaa ummanni itti gargaaramu caala hojii koo yoo ta'e ni beektu. Miidiyaa namni itti gargaaramu caala wanni eebbifamu silaa jira meenatti ba ni jira kitaaba dhuunfaa wayyaa sirba wayyaa sirba namni tokko dhufee konsartii qopheessuu wayyaa moo miidiyaa tokko anaa maquma kootii naa banuu naa wayya Oromoo gaafadheen dhabe obboleessu deemee dawwaladhee adaraa rakkataan keenya baay'ataa jira yoo miidiyaa qabaanne biyya laatiis eeyyama mootummaan nuu kenneera eeyyama gargaarsaas waa hunda qopheeffannee guruppii ijaaraneerra
dhufnee eebbisiifannaa hawaasa walitti nuu qabaa jedheen hawaasatti gadi ba'a ummanni na jaallata hin beektaa sumarraa kaasee sultaan sumarraa kaasee wantoota na jaallattu sanyiin si caalee yookiin namummaan si caalee osoo hin taane hojii kootiin na jaallatte akkuma ati na jaallattu dubartoonni mana madaamis har'a moo bor fooqii irraa darbatan na jedhaa sagalee keenya na abdataa teessi itti madhe jalaa bittitti wal waamanii dhufan koree ataan bulchaa ataan hin beeku abbittii hunda waamee dhufe gasii gora